manne rakkin garaa kiyya qabateettum dhufe gargooftaa kiyya gooftaan waaqessu hidhaan sinarraa cire atoon birraatti beeken seenana namuutin manne rakkin garaa kiyya qabateettum dhufe gargooftaa kiyya gooftaan waaqessu hidhaan sinarraa cire atoon birraatti beeken seenana nami cufti dibaan na beeka guyyaa cufaa du'aana eega waan kiyyammoo waaq callaa beeka jiraadhe annamaa ta'eera nami cufti dibaan na beeka guyyaa cufaa hamtuuti eega waan kiyyammoo waaq callaa beeka dhaabadhe annamaa ta'eera agamsiin dabree jedhee herrebeela ta'ee hangaruu mesuudha tabee agamsiin dabree jedhee herrebeela ta'ee hangaruu mesuudha tabee 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 arqaar zalawee gaafaneen hafe kophaat rakkinna kiyya argan jabaannee garaa duraanuu na beeka waaqayyoon kiyya qaraa agamsiin dabree jedhee herrebeela ta'ee hangaruu mesuudha tabee agamsiin dabree jedhee herrebeela ta'ee hangaruu mesuudha tabee 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 lafaaf seetan illeen du'iisa kiyyaa fedhanii waaqayyoon karaa jireenya anaa saaqee akki an dabreen arralle seexanaa maadee agamsiin dabree jedhee herrebeela ta'ee hangaruu mesuudha tabee agamsiin dabree jedhee herrebeela ta'ee hangaruu mesuudha tabee 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 rakkinni har'aa jiru kan murteessu jedhee waaqi dubbannaan gargara kiyyaa jedhe kan Yesuus jiru haga durii fi ammaatti gargaraan hangartu ani atakkee gamatti nami cufti dibaan na beeka guyyaa cufaa du'aana eega waan kiyyammoo waaq callaa beeka jiraadhe annamaa ta'eera nami cufti dibaan na beeka guyyaa cufaa hamtuuti
beeka waanki ammoo waaq callaa beeka dhaabbatte annamaa ta'eera agamsiin dabree jedhee herrebeela ta'ee angaruu masuu dadhabee agamsiin dabree jedhee herrebeela ta'ee angaruu masuu dadhabee 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 angaruu